amartii isaa haaddeetiin qaadhimaa namaa tahee jechuudha. Haala kanaan qaadhimaa namaa tahee deemu jira. Saniifuu qaadhimaa isaa waan hin ta'eef jecha waan isa wa'ada walirraa qabnuuf jecha dirqama isa bira Midemta nadifte umademta garan ke jabate Midemta nadifte umademta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota kulaniitu har'a kulaniitu maal qabattee isinii dhuftee jechuun keessa hin oolamu. Wanni isinii qabaddeeffe o surprise o waan nama oduu gammachiisaan isinii qabadde dhufe jechuudha. Akkasuma maaliin qabadde dhufeef mee himiif. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota fi daawwattoota kulaniitu arraan tana kulanii surprise isin godhuuf taatu beekni akka hiyyatti yoo gadditaniis waan beekne kulaniin Itoophiyaa deemu deemti nadiiftee keessaafu Oromiyaa ballattiin galu deema. Oromiyaattiin deemu jechuudha gaa nadiiftee deemu deemti akkasiiti. Ani hedduun gadduu jira wallahi hin beekne. Ilees gaddu taa'aadha wanni. Haasawaa wallahi jira wallahi. Akkasii gaa hordoftootaa fi kabajamtoota fi warreen na jaalatu warreen na kabajan warreen hedduu isin jaaladhu warreen anillee isin kabaju jechuudha. Yoo rabbi jeegaa inshaallah boru ganama subii hara Itoophiyaa hara Oromiyaa galuuf hin deemaa jechuudha. Waan takka qopheeffadheetiin jira. Ana suuqa keessa deemee waa bibbitu kanaas isiniif itti daanii agartan jechuudha. Suuqa keessa deemee waa bibbitadhee shaantaa qopheeffadhee waa hedduu qopheeffadhee gizee isaan nagaggeessanii dirree xiyyaara waa hedduu dhaqee gizeen bararu jechuudha. Na agartan inshaallah akkuma dura irratti agartan hanga booda xumuree yoo ilaaltan viidiyoo namatti tolu gizeen Oromiyaa dhaqees waan takka isiniif hin maree jechuudha. Inshaallah gaa akkaan nagee fayyaadhaan bikka haadhaa fi abbaa kiyya bira dhaqu du'aa naa godha akka du'aa naa gootanii nagee asiyaa geessu jettanii nageen abdiidhaan viidiyoo adda addaa qabadee isin eegu jechuudha. Akkasitti nama tokkotti deemnee warra yuutuubaraallee nam takkatti himuufillee hin deemu isii wajjin jirra jechuudha. Mana kana keessa waan wajjin jiruuf jecha isiin gaa dirqamattiin hima fi ammas mustariyaa waan isii hedduu wal quba qabnu wal bira dhufu jiruuf jecha isii takkitti mana isii dhaqee jechuudha. Ittiin hima nam takkatti himin jee isiin nagaggeessite boru galma inshaallah waan tokko qopheeffadheetiin jira jechuudha. Akkasitti hanga gaa viidiyoo xumuraatti naa hojjetuura fi suuqa keessa deemee mustariyaa bira dhaqee waa hedduun isinii mara jechuudha. Meegaa hordoftoota waan jettuun ati yaada kee ibsadhu Oromiyaa dhaquudhaaf an deemuudhaaf maaltu si dhaga'e? Ati deemuudhaaf wallahi laatiin hedduu anis yaani galuu hawwee bas kan jiraami waan takka nama mijoonee jira. Sila akka gaa waliin akka yaadaa hoo wanni takka namaa tattaate sila hojii galuu ta'e kan attaa wanni yaadan takka illee tattaatu hin jirtu. Bas gaa duraan akka hojii yaadnetti hojii yaanee Itoophiyaa hojii harkina Oromiyaa ta'e malee hojii harkina jenneeti yaada qaba. Bas gaa kun otoo namni hin deemettee na gubbaa dhaabbattuun arge. Angaan hin deemuuf waan biroo osoo hin ta'in isin himeetiin jira hordoftoota Faatisaayim hordoftoota fayyawaniin deemuuf qaadhimaan Itoophiyaa irraa qaba. Qaadhimaan keessan amartii nakkaatee jira. Amartiin isaa na bira jirti. Dilaammaa na bira jirti jechuudha. Amartii isaa isin agarsiisa. Amartii san jechuudha akka nakkaatetti dirqama dhufuu qabda aruuza godhachuu qabna. Jeeti qaadhimaan kee jarjarsee na yaamu jira. Mustariyaa nama guutuu dhiisee deemu hin fadhu sila. Garuu qaadhimaan kiyya kun dirqama dhufuu qabdaa eeganaan jee wal fuunaa aruuza godhannaan jee saniifuu isa kabajee gaa isa dirqama waan hireetii waan taateef funni kun dilaammaa amata takka jechuudha. Eegaa amartiin akkaatee inni amma tokkichaa kun qaadhimaa isaa ta'eetiin taa'u jira jechuudha. Saniifuu gaa akka waan inni naan jee dirqama godhee isa bira dhaqee akkasitti akka amartiin akkaatuuf amartiin na bira jirti aruuza godhachuu bichaadha. Aruuza keenyaas gaa bal'inaan isin agarsiisa isallee isin agarsiisa inshaallah rabbi wajjin. Foto isaallee isin agarsiisa isiniif maxxansa inni akkasitti jechuudha dirqama dhufuu qabdaa naan jee amartiin isaallee akkasuma na bira jirti isin agarsiisa. Hedduu nama gaddisiisa wallahi jechuudha. Kun akkuma agartanitti tana jechuudha amartiin isaa taan immoo taqarshii yeroo duraa tana turte taqarshiiti tuni taqarshii tana fotoobaan isaa taan immoo tadaabaati jechuudha akkuma agartanii jechuudha. Akkas jechuudha amartiin isaa haala kanaan na bira jirti dirqamaanis amartii isaa haaddeetiin qaadhimaa namaa tahee jechuudha. Haala kanaan qaadhimaa namaa tahee deemu jira. Saniifuu qaadhimaa isaa waan hin ta'eef jecha waan isa wa'ada walirraa qabnuuf jecha dirqama isa bira galuu qaba. Dirqama isa bira qaadhii isaa godhee waan inni naan jedhu dhaga'uu qaba.
akkasii hordoftoota hedduu takka nama gaddisiisa garuu ani isaanillee dhiisee deemuu sariyaa dhiisee deemuu fadhu nama guutuu yuutuubara dhalaa guutuu waliin galle jeetiin abdii qaba garuu inni immoo dirqama galuu qabda dirqama dhufuu qabda eeganaan jetti maaliin godhuu qaba qaalii isaa godheetumaan galuu qaba jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya akkaan nagayaan qaadimaa kiyya bira gahee aruuza addaa godhadhee waan addaa godhadhee isin gammachiisee isinis naa gammaddan abdiin qaba jechuudha. Inshaallah rabbi wajjin rabbi nagayaan si haa galchu jaa du'aayi naa godha rabbi oromiyaa bal'ootti na haa galchu haadhaa fi abbaa kiyyaas warra kiyyaas rabbi nagayaan naa geessu jechuudha. Inshaallah isattis du'aayi naa godha akka hiree gaarii waliin turru jechuudha. Du'aa hedduu waan naa gootanii jira jechuudha naa godhaadha warreen na jaalatan jechuudha. Du'aayi sii goonee rabbi nagayaan si haa galchu jaati koomentii jalannaa barreessan isiniin jaa mee Yasmin قالوا هي خناك ما تصدق جميع قال ما خي خنا بردي مودا في الدوسي جمده لانه لا انا كفيتاتو ترتله نما هيرمتي ما جارسيت نما قلتي نهايه عند زوجها دي ارمنو اخرا جارس ما خبره تاكسيت الدوسي جمده بس كديم صحيح انا تنجلن دغاو فيته مال ديم صحيح حرم فين غوان تكون من تكو غزي جنياتي وجدوغي مال جيتا كغرتمي يعني نجرامي نما تقدمون فدون تنافين برنامج ليس درانو بس كان عافتين كونوا دنيا نيجرا وجرو نيجرا وجو خفل نيجرا هم توفي تو جران نيجرا وان جرو يجا يعني بوي تنس ما خلي الدنيا لنا دقاو فيت والله تاكسي تيوان ما جيسي يبسم كبو والله انا بوتستي انا ما تنفس بويا maaliif jennaan nama wajjin nyaattee hojii viidiyoo kana jechuudha garaan nama hin danda'u dhugaadha garuu akkas ta'e egaa inshaallah rabbii garaan hidhachiisee nagayaa fayyaan bikkaan deemuun niyyaa tiyanaaf guutee haa nageessu jechuudha inshaallah du'aayi naa godhaa warreen na jaalatan warreen na kabajan hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja viidiyoon kun gaa hanga durarraa hanga xumuraa waan bareedaa waan nama tolu waan isin bu'aarsu jeetii yaada maaliif jennaan viidiyoo gizeen karaa deemu gizeen suuqa keessa deemee waa bitu gizeen mustariyaan nagaya jiru kana viidiyoo adda addaa isinii mareetiin fuula durarraa isinii kaa jechuudha daawwattoota kiyyaa hangaan isin jaaladha beektan rabbi karaa nagayaa na haa galchu inshaallah anis gammachuun qaba heerumee hoobultii horadhe isa sanii wajjin jiraachuu jechuudha asiis namni jiraate biyya namaatis biyyateettis galtee heerumtee yoo jiraatte hooma nagayaati sa akkasuma hireen ka bikkuma sii dhuftetti bikkatti duutu bikkatti dhalattu bikkatti heerumtu hin beektu jaan sadeen kana hin beeknu jechuudha bikkatti duutu nu dhuftu hin beeknu bikkatti heerumnu hin beeknu bikkatti dhalatan hin beekan jechuudha rabbi khayrii haa godhu gaa du'aayi nu godha nu gammachiisa gammachuun teessan gammachuu teenya gammachuun tiyyaas gammachuu teessanii jeetiin isinii qooddadde jechuudha waan gammachuu tiyyaa kana gaa kana hojii qooddatanii waan gaggaarii waan babbareedaa naaf hawwitan waan gaggaarii waan niyyaa gaarii kana hawwitan abdiin qaba jechuudha anillee gaa akkasumatti isin jaaladha mustariyaa bira dhaqeetiin gaanis isinis mee yaada maal akkeettu gaa namni takkattiin himne jechuudha an qaadimaa kiyyaan edaa wal dubbisaa turre dirqama dhufuu qabdanaan janaan kanaas makiinaa qopheeffadhee wanta qopheeffadhee huccuuti jedhee jaayiza godhadhee mustariyaa fi micoontu ismanuma kana keessa akka jirtu jechuudha waan takka yoo wanni taatan taate kanaas manaas hadaraa yoo wanni taates micootan cinaa dhaabbadhu jeetiin isiidhaas hadaraa jeeni deemu deema jechuudha akkuma agartanii jechuudha inshaallah rabbi wajjini خططي هون دقرتي وانو لين قبي فانا هون دخا اكل مكاتي تس ديمو خي خنا وهون تينا درا دي كمان ما انا درا نو جيجارا نتاكو قرتي كي زي نمني تاكو سيلا انسحب يعني جيجا تاكسيت انا درا جيست خطط اخي هون ده ادوماتي فو ربين بلتي تسيا تولچو سينجا بلتي غاري ربي سيا غرو ga irete siya tolchu sinja nutis inshallah aqbalek akabra min jutto aqbalek etun ka sibod inshallah to ko jallalle arkanu meherumna لانه سنجل جفت حرام عليكم يا ناس لما من خطبه نجر نحن مساكين تاكسيت والله دوسي جمد خيسات لي هنا ترى نجي دوسي جمد Akkasii gaa hordoftoota kabajamtoota yaan gaan isin jaalabni beekanii hanga viidiyoo biraatiin hanga xumuraan nu hojii isaan isin jaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu oromiyaa wala garee rabbi jeeshaa